jireenya uummata miliyoona 300tu laga Abbayyaa irratti hundaa'a. Masrii qofatti lammiiwwan biyyattii harka 100 keessaa harka 95tu qarqara galaana kanaa jiraata. Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa bajata gara doolaarii biliyoona 5tiin ijaaraa jirtu ji'a darbe keessa guutuu jalqabuu ishiin beekama. Biyyattiin uummata miliyoona 65f humna elektiriikii maddisiisuu akkasumas hiyyummaa keessaa bahuudhaaf piroojeektii kana jalqabuu ishiitu himama. Masriin garuu ijaarsi hidha laga Abbayyaa Itoophiyaan itti jirtu kun bishaan argannu nu jalaa xinneessaa akkasumas jireenya keenya gaafii keessa galchaa yaaddo jedhu qabdi. Karaa biraatiin Masrii keessa baqattoota biyyoota Afrikaa uffee Sahaaratii gadii 100,000 oltu jiraata. Baqattoonni kun sababa wal dhibdee hidha laga Abbayyaatiin Masrii keessatti jibbaa fi hammeenyaaf saaxilamaa jiraachuu isaanii dubbatan. Obbo Xaahir Omar Huruu Masrii keessatti waldaa ijoollee Oromoo keessa'e. بسبب ان احنا هربنا من الحكومه الاثيوبيه بظلمه itti mirgaanuu ragahuu fi mootummaa Itoophiyaa dheeffuudhaan as dhufne. Asittis kinoo sababa lammii Itoophiyaa taaneef acuuccamaati jirraa jedhan. Obbo Xaahir dabaluudhaanis haasaa jibbiinsaa roorrisaa fi haleellaan lammiiwwan Itoophiyaatii fi isaan fakkaatan jedhamanii yaadaman irratti ga'u dabalaa dhufuu dubbatan. Kunis baqattoota sodaa guddaa keessa galcheeraa jedhan. Akka kanaan jibbiinsi sanyii irratti xiyyeeffate yeroo dabalaa deemu waanuma xinnootu ulfaata ta'aa dhufaan jedhan immoo Kaayiroo keessatti itti gaafatamaa dhaabbata mirga baqattootaatiif fi godaantotaatiif hojjetu Legal Consultants for Migrants and Refugees jedhamurraa Nur Khalil. زي حالة مثلا شاب سوداني تم الاعتداء عليه من سواق ميكروباص. Fakkeenyaaf dargaggeessi lammii Suudaan tokko hoggaa Atoobisii koruudha jedhu konkolaachisaan ati lammii Itoophiyaati. Bishaan keenya ugguraa jirtan. Gurraachotaaf Atoobisii kana koruu hin eeyyamnu jechuudhaan dhoowwanii jechuudhaan dubbatan. Gama intarneetitiin lammiiwwan Masriitii fi Itoophiyaa xiiqidhaan wal arrabsaa oolan. Miidiyaa hawaasummaa TikTok jedhamu irratti lammiiwwan Itoophiyaa bishaan laga Abbayyaa Masriirraa guutummaan guututti ittisuudhaaf deemuu waan jedhu agarsiisa. Viidiyoowwan isaan gaggabaabsanii hojjetanii dhiyeessan. Lammiiwwan Masrii gama isaaniitiin dandeettiidhaa fi humna waraanaa biyya isaaniitiin dhaadachaatii waan jabina gama saniitiin biyyattiin qabdu agarsiisu maxxansan. Miidiyaa hawaasummaa irratti wal aarsaa ooluun kun egaa wajjin jiraachuu irratti rakkoo uumaa jiraachuudha. Lammiiwwan Masrii akkasumas baqattoonni biyyattii dahoo godhatan an dubbatan. Lammii Masrii jiraataa Kaayiroo Michael Tabet jedhamu viidiyoowwan asiifachi deeman kuni aariidhaaf nama kakaasanii jedha. الفيديوهات دي بتبقى عامل مستفز كبير جدا لينا. Kana malees nu bishaan akka dhabnu haasa'an. Bishaan kana argachuun immoo mirga keenyaa jechuudhaan dubbata. Qeeqxoonni Masrii biyyattiin humna ishii fayyadamtee biyyoota ollaa sodaachisuudhaan dhimma laga Abbayyaa guutummaatti dhuunfattee turuu ishii hoo ibsan. Warri Itoophiyaa qeeqan immoo waliigaltee akkaataa fayyadama bishaanichaa hunda hirmaachiserra odoo hin gahamin Itoophiyaan hidha laga Abbayyaa guutuu jalqabuun biyyoota ollaa rakkinaaf saaxilaa seera addunyaa sin cabsaa jedhan. Itoophiyaa, Masriin fi Suudaan marii itti fufaniiru. Baqattoonni Afrikaa Masrii jiran karaa isaaniitiin waan isaan keessaan qabneen loogii fi jibbi irra gahaa jiraachuu eeranii lammiiwwan Masrii hoo dheebotan nullee wajjumaan dheebochuuf deemnaa jedhan. Gabaasa Hiitar Murdaakii fi Hamdaa Elraasimiif ani Tigist Gammeeti.